Akkam jirtu kabajamtoonni fi jaalatamtoonni maatiin kiyya akkam jirtan bakka jiraattan isin jechuun barbaada. Hiikaa guyyaarraa haappii haaraa bakka isin qabadee dhufeen jira. Haappii kana buufattanii faayidaa isaa waliin ilaalla jechaadha. Faayidaan isaas maali? Inni haappiin kun pileestoorii keessaa eega buustaniin booddee barreeffama Ingiliffaan nu barraa'e Amaariffatti deebisnee akkasuma immoo sagaleedhaan illee kan dubbannu akkaataa isaa hundumaa waliin ilaalla jechaadha. Haappicha waggaa pileestoorii keessaa buusnu gara pileestooriitti isin deebisa akkaataa itti buufannaa isaa jechaadha. As keessa dhufnee arannee edit jennee arannee open goona. Ala kanaan eegabanne wanta badaa waan nu gaafatu tokko hin jiru. Asitti amma kaameraa nu gaafata. Wanta harka keenya harka jiru amma Ingiliffa odoo ta'e Ingiliffa akkanatti suuraa amma kun Amaariffadha. Amaariffa kana haala kanaan suura kaasta. Tiraashineenaan barbaada jira jechaadha. Kontiinuunaan kunoo Amaariffa kana seeraan akkaatti nuuf fidee jira jechaadha. Editii goone haala kana asirratti dubbifachuu hin dandeenya. Arabiffaa kan nu barraa'e gara Amaariffaatti haala kana nu deebisa. Oromiffatti bichaa nu deebisuu hin danda'u. Akkasuma immoo sagaleedhaan illee jechaadha. Gara sagaleetitti isin deebisa. Sagaleedhaanis immoo wanna ati sagaleedhaan dubbatte sii barreessa jechaadha. Olinaa ilaalu gara sagaleetti deebi'a. Akkuma as bakka riikoordii fakkaattu kana tuttaa. Amma asirra nan tuqaati. Haay kiifiik. Haay. Viidiyoo waan waraabaa jiruuf naaf fudhachuu dide malee bakka riikoordii kanatti akkanatti hoggaa tuttanii haay jettanii amma kanaan duratti dubbadhe haay kiifiik kanan jedhe sana kinoo asitti naaf kaa'ee jira jechaadha. Hi Jishiko. Inoo laala kanaan sinii kaa'aa jechaadha. Weelkaam kan jedhu kana amma iskiriinshuut gootanii murtanii warrattanii otoo gara sanatti deebistanii siniif Amaariffatti sinii deebisaa jechaadha. Kinoo laal kanneen amma asirratti argitan kun afaan nu hin beekne barraa jira. Ingiliffatti deebisee jira jechaadha. Kamtu gara Ingiliffaatti deebisa? Haappii isa kanadha jechaadha. Arabiffaan kan nu barraa'e bakka kana waxxunne Ingiliffatti nu deebisa. Ingiliffa sana immoo footoo kaasuudhaan bakka kaameraa kana xunne aranne Ingiliffa sana immoo Amaariffatti deebifanneetoo dubbisuu ni dandeenya jechaadha. Kanaaf haappii baay'ee namatti toluudha. Hundumti keessanuu buufattanii akka itti fayyadamtan abdii guddaan qaba. Dhaggeeffataniif galatoomaa. Horaa bulaa.